Yooyyaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaalii koo akkam nagaa keessanii ani nagaan qaba nagaa irraa hafaa nagaa na bira jiru isin birallee akka jiru abdiin qaba akkasumallee egaa akkuma darbee odeeffannoo yookiin immoo infoormeeshinii karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin isin bira geessisaan ture jechuudha. Egaa haala jiru biyya ormaa waan ta'eef xiqqoo isinirraa tureetiin jira jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma duraa jechuudha. Biyyoota 16 isinii qabadhee dhufeetiin jira. Biyyootaan 16 kun guyyaa har'aa gabaa gurraachaa fi yookiin immoo hawaalaatiin akkanumallee immoo baankiitiin meeqaan akka oolee sharafni yookiin jijjiirraan birrii jechuudha. Isiniin biraan ga'uun dhufeera warri haaraa taatan odeeffannoo yeroo hundumaa akka isin bira gahuuf like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Obbolootan keessaniif share godha. Yoo like, subscribe gootan yeroo hundumaa yeroon ani viidiyoo gallakkisu kallattumaan isin bira ga'a jechuudha. Sarchii otoo hin godhiin otoo hin barbaadiin isin bira ga'a. Guyyaa fedha qabdan guyyaa barbaaddanitti irra lixxanii chaanaala kiyyarra lixxanii barbaaddanii irraa ilaallachuu dandeessu. Gaafa dabalee ergachuu gaafa qannase birrii keessan of harkatti qabachuu akkasumallee immoo daldalaan isin daguu hin danda'u jechuudha. Egaa biyyootan har'a isiniif himuuf ka'e Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Yuuroo, Joordaanii akkasumallee Kuweet, Kaatar, Paawundii, Oomaan Riyaal, Bahareen Diinaar, Swiss Firankii, Turkii Liiree, Chaayinaa Heewaan, Saawudii Arabiyaa Riyaalii fi Gibsii Paawundii akkasumallee Arab Imireet, Dubaay dirhaamiidha jechuudha. Egaa turtii keessan turtii gaarii na faana taasisa. Hanga dhumaatti na caqasa. Viidiyoo baay'ee sinirra na dheeressu gabaabsee nan sinii jedha yoo baay'ate daqiiqaa 9 qofa jechuudha. Laayikiin dagatiina. Egaa akkuma beekamu birrii har'aa meeqaan akka oolee jechuudha. Yuuroo irraan isinii ka'a. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Yuuroon tokko akka baankiitiin karaa baankiitiin yuuroon tokko birrii Itoophiyaa 61 saantiba 52 irra jira. Karaa gabaa gurraachaa 126.4 irra oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Dinaariidha. Joordaan Dinaariin tokko guyyaa irra karaa baankii 81.92 irra jira. Karaa gabaa gurraachaa 169.0 irra jira jechuudha. Inni itti aanu Kuweet Dinaariidha. Kuweet Dinaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin 175.50 irra oolee jira. Inni itti aanu karaa gabaa gurraachaatiin Kuweet Dinaariin tokko jechuudha. Karaa gabaa gurraachaan 376.74 irra oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaaliidha. Kaatar Riyaalli tokko jechuudha guyyaa har'aa karaa baankiitiin 16.4 irra oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.14 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundiidha. Paawundiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 69.85 irra oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 176.36 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaaliidha. Oomaan Riyaaliin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 147.20 irra jira. Karaa gabaa gurraachaa 302.22 irra oolee jira. Inni itti aanu Bahareen Dinaariidha. Bahareen Dinaariin tokko guyyaa har'aa jechuudha. Karaa baankii 152.35 irra oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 306.8 irra oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 62.60 irra oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 130.20 irra oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaan doolaariidha jechuudha. Ameerikaan doolariin tokko karaa baankii guyyaa har'aa 57.2 irra oolee jira dabalee jira jechuudha. Karaa baankiitiin karaa gabaa gurraachaa 116.81 irra oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa gadi qannasee jira. I don't know why. Hin beeku waan isaa qannasee jira karaa gabaa gurraacha birriin kamiyyuu jechuudha. Akkanumallee Kanaadaa doolaariidha jechuudha. Kanaadaa doolaariin tokko
karaa baankii 38.4 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 84.6 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaariidha jechuudha. Awustiraaliyaan doolaariin tokko guyyaa har'aa 33.25 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 75.0 irra oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 1.99 irra oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa immoo 3.86 irra oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaanidha. Chaayinaa Heewaaniin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 7.9 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 16.7 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaaliidha jechuudha. Baay'een keessan Saudi Arabiyaa irratti dhibbi tokko meeqanaa ta'a, kumni tokko meeqanaa ta'a jettanii gaaffii jalatti baay'een keessanillee Saudi Arabiyaa riyaalli tokko meeqa ta'a jettanii natti himtu jechuudha. Yookiin immoo dhibbi tokko meeqa ta'a, kumni 5 meeqa ta'a jechaa jirtu. Isinitti nama dhaggeeffa'a, sirriitti na dhaggeeffa'a. Fakkeenyaaf jechuudha Saudiitti tokkoon siin ergani. Akkama fakkeenya Dubaay irraa diraamni tokko haga kana yoo itti jette Saudiitti riyaalli tokko haga kana jedhanii siif hin ergan daldaalonni. Akkamitti sii ergu beekta? Baay'inni birrii kee hagamii jedhanii sii ergu jechuudha. Birriin kee baay'ee yoo ta'e birrii isa sanaan baay'ista jechuudha. Walumaa galatti Saudiin jechuudha karaa baankiitiin 14.8 irra oolee jira. Karaa gabaa gurraachaatiin birrii baay'een 33 irra oolee jira. Baay'ee yeroo isiniin jedhu jechuudha. Fakkeenya riyaala 5,000 yoo qabaattan riyaala 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33 jettanii argatu jechuudha. Warri immoo birriin keessan 2,000 1,000 akkas 500 ta'e immoo fakkeenyaaf yoo 1,000 ta'e jechuudha. 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 34 jettu jechuudha. Sinii galee maaliifi 34 nuu wayyaa malee akkamitti 33 erguu nuu wayyaa jettu. Siniifaa galu kan hirtaniifidha. 33 fi 34 kan hirtaniifi jechuudha. Inni hirtuufi 33 hiruu moo 34 hiruu si wayi. 33 yoo hirte irra bu'aa argattaa jechuudha. Siniifaa galu obboleewwan kiyya baay'een keessan gaaffii waan na gaafattaniif yeroo hundumaa kan baay'istaniif 1,000 baay'istu birrii qabdan maratu birrii 5 yoo haa ta'u. Fakkeenya 5 qabdoota riyaala 5 qabda ta'e riyaala 5 baay'isuu 1,000 hiruu jetteetiin 34 jetta jechuudha. Birriin kee xiqqoo waan ta'eef 34 hirama. Haala kanaan isinitti hima. Inni itti aanu Gibsii Paawundiidha jechuudha. Gibsii Paawundiin tokko guyyaa har'aa 1.84 ooleera. Karaa baankii jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 3.89 oolee jira. Inni itti aanu Arab Imireet Dubaayidha jechuudha. Arab Imireet Dubaayin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 14.89 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.68 oolee jira. Egaa hordoftoota koo guyyaa har'aa kanan isinii qabadhee dhufee biyyootan 16 kana haala ceellootti isinii himeetiin jira. Asirraa ilaallachuun ni dandeessu. Warri isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Gaaffii qeeqa yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Yoon ariifadha ta'e suuta jedhinaan jedhaati naa barreessaa. Nagaan.